ثم جالجون رفابو هرسيتي ثم جالجون رفابو هرسيتي عدو أركاهن كوفني يا دافسي لكفتي ثم جالجون رفابو هرسيتي ثم جالجون رفابو هرسيتي عدو أركاهن كوفني يا دافسي لكفتي درجتو خبجمتوتا دعوتوتا سكنتا خيسوما تلفزيوني حربي سكنتا خيسوما تنيتان أرا خيستيغا خيسوما توكوك أفني دياني جرا لاتا خيسوما كينيا خان أراني نبيتن درجة كيسا خيستو هجي أرترتي باينان بيتني مي درا هجي سادا وني تيبنا تفتيغاري والكوبان كبتو والدوبا هاتو نمير كتير يتي أكونتيا هاي أتبر أبا من خياتي قبيني خياتي وقبيني خياتي ما أنبر بعد أنا نقمت بعد وام دافو جواب نيجي حالا في عملك كتير خناو جيغرو لما دللي سوجرا چلافني ميجن لكن فكاج أنا كم تكان شكيتا سلا أنا مدرو أخاتي مارش شرم تلقتي دي بتسنجا سيف ملكاوي جرم आइडोल दबरते أكنت يو أفان لو جواتني أفان سي ميميتشي رملي نتون إيجا خيسومان كينيا خارا artist إسكندر علي يدي أكما دراما سراوغت نتي سغندا خيست أخينا ما يوتكو كوسر ديون يو خايو كمدتي سبورسه دراما تفكاري دا مي إسكندر علي يدي سنديبس إسكندر إنيو تراي غلا إيش بلاتي إيش قدتها قدت لغاية الراجل كامل تولي درورتي جلا خنا خنيتني هنگه مقالة دريدو دادو فلان انترفيو خنا نايمو خيساني درورتي ايجنسي سب كنا متينا نوار ريدا قدسي دين خنين غلطي فدو تودان حواس بلا داف وربادا شو اييه مكان خيا اكما تو ستيتي اسكندر علي داتي iddoon dhalootaa baadiyyaa waggaan siinjuu gaara mul'ataati. Gaara mul'ataa magaalaa Doogu jedhamtutti kan hin dhaladhe. Dhalachuu malee keessatti hin guddanne baay'ee waggaa lama ana amata lamaatiin magaalaa Dirree Dawaatti gaggalee barnoonni xiyya kutaa takka irraa jalqabee asumatti kan hin baradhee asumatti kan hin guddadhe. Samboota gaa asirraa ol deebi'ee bakka dhalootaa sanuu kan hin baruu danda'e jechuu barbaadeeti. Hayyee gaamee seenaa guddina keetii haasofne Iskandar waa lama qaba. Gama tokkoon gaazexeessaadha. Gama tokkoon ogeessa filmiiti. Ogummaa gaazexummaa kanaas iccitii takkaan na bira jira. Si qofa moo mana keessan namni biraatis ni jira? Gaazexeessummaa kana hanga akkam ji'a akkaan himuun beeku dura jalqaba obboleessa kiyya guddaadha kan jalqabe Sultaan Aliidha. Munni hedduun dhageettiidhaan ni beekan. Dur gaafa reediyoon Harar jiraachaa ture gaafa zamana Jaafar Alii Sanfaa jechuu barbaadetti isaanii wajjin hojjechaa kan ture sagantaa qophii ijoollee irratti sirmaatanii hojjechaa kan ture eega Dirree Dawaatti gaddeebi'ee booda ammas FM Dirree Dawaa irratti sagantaa afaan Oromoo irratti ogeessa olaanaadha ture. Inninis haala addaatiin jijjiirraa hojiidhaatiin bifa saniin kan FM Dirree Dawaadhaa kan gadhiisee obboleessa kiyya kan amma godina Harargee ba'aa jiru ibsaalee hidhaatiif dhaalchiseeti kan ba'e. Ibsaanis akkasumatti xiqqishoo eega hojjetee booda gaa haala hojiidhaatiif naannoo Harariidhaatti kan galee ana dhaalchisee jechuun hin danda'a. Sadaffaa irratti ana yeroo muraasa keessa eegaan hojjedhee booda anis jijjiirraa hojiidhaatiin karaa iddoo biraatti gadhiise. Aartii osoo hin ta'in gaazexeessummaadha. Roga gaazexeessummaadhaatiin kan hin gadhiiseen baana. Akkasitti faamilii takka keessaa namni sadiin irratti hirmaannee jechuu fedheeti.
Mee carraa kanaan Iskandar maatii isaatiif ilma meeqa faati boodoo gaazexeessaa biraa kaa eeggannu ni jira jechuudha. Ummaan tiyya nama jaha dhalte. Nama jahan keessaa an shanaffaadha. Tokkuma qofaan na booda hafee dhala shanaffaadhaati. Kanarra xiqqaa tokko jira. Sanis barana kan Jimmaa Yuunivarsiitii irraa giraajuweet godhee amma innis karaa hojii biraati. Na booda nafni jechuun barbaadeetti gaazexeessaan biraa. Haayee gagaraa. Ogummaa gaazexeessummaa gaatti deebina gama artiittis achi ceena maaliif ogummaa baay'eedha kan qabdu. Ijoolleen dirreedhaa gama diraamaatiin hin dandeemne mee diraamaa afaan oromoo baay'ee hojjechaa jirtanii gama filmiitiinis maaltu isin kakaase diraamaa kana hojjechuudhaaf haalli yeroo ammaa kana irratti argamtan? Hojiin artii kun jalqaba nuti kan nu keessatti bu'uureeffame elementarii yookaan sadarkaa mana barumsa sadarkaa gadaanaa keessa osoo jirruudhaati. Kutaa 4 almost ta'uu danda'a. Hiriyoottan keenya muraasa wajjin ta'aniiti kan mini miidiyaa ture. Mini miidiyaa kan dalagaa ture. Gumii afaan oromoodhaati jira. Kilebilee adda addaa keessatti hirmaachuudhaan jalqaba bu'uurri kun kan dura gad dhaabbatee jechuu barbaadeeti. Achumarraa osuma kilebii keessatti hirmaannu high school seennee high school keessatti osuma hirmaannu akka carraadhaatiin yuunivarsiitii osoo hin ta'in karaa kolleejiidhaati kan gorree. Kolleejii keessattis bifuma saniin osuma hirmaannuuti gaa. Akkuma nasiibaatti hinnaan tun namaa qabatti beekta. Hinnaan san qabatte osuma takka lama jennuuti. Sadarkaa kanarra geenye ammallee dalayne jechuun dandeessu waa hedduu nu eeggata jeetii yaada. Muraasaan sochiin nuti keessa turre kana fakkaata. Elementarii irraa eegalle jalqaba waa'ee kanaa jechuu barbaadeeti. Amma gara filmiittis guddatanii jirtanii filmii garagaraatiis ni hojjeta. Yoon dogoggorii filmii baay'ee irratti gama diraamaatiin isaa ta'u nama koostaraadha nama nyaara guuru tokko amaluma diraamaa saniiti. Kaarakteera sii kan namu jira ammoo fakkeenyaaf hoggaa filmii keessatti hirmaatte namni tokko uumama isaatti nama fuula guuru yoo ta'u ta'e filmii irrattis akkasii jechuudha miti. Maraataa ta'e hojjechuu ni danda'a ta'a nama fuula guuru ta'e hojjechuu ta'uu danda'a. Akkuma namni direct godhu yookaan immoo abbaan barreessaadhaa abalu akkana naaf dalaguu ni danda'a. Juurraa kan ka'uudhaan wanni san kan dalagamuu dandeessuuf. Iskandar akkanarra yoo akkana dalage irra wayyaadhaan ajaja daarekteeraatiif ajaja barreessaadhaatiin ajaja san fudhadhee kan inni hojjedhu beekte. Sanumaaf yeroo hedduu akka nasiibatti wanni akkasa keessan tana geessu malee akka hunda ta'e hojjechuu dhumaan danda'a jechuudha. Ayyeegaa mee diraamaalee asin dura dalayda keessa tokko daawwannee deebinaati achi booda irratti haasofna. Abshiraa. Tolegaa kabajamtoota daawwattoota keenya guyyaa har'aan tanaa keessummaa lama qabannee dhiyaanneetti jirra. Keessummaa kanarraayis dhaamsa yookaan immoo ergaa gurguddaa ni harkattanii jenneeti abdannaati ammas dudan karaa keessummaa guyyaa har'aan tanaati isin dabarsaa ammallee turtii gaariin isiniin jira. Tolegaa carraan kan shamarraniidhaati mee dura isinirraa hin jalqabaa maqaan keessa yoo hin dogoggorre Adde Faaxumaa jaamtan mee Adde Faaxumaa teenya jireenya mana keessanii keessatti walumaa galatti mee jireenyi mana keessanii maal fakkaata? Egaa maqaan kiyya Faaxumaa Adammuu Saayituu jedhama. Jireenyi keenya maal fakkaata seete? Laala naaf inni kun eega wal fuune amata 45 qabna. Yoo ilmaanii 12 warre wayii jaalala eega na fuudhee fi harma jidduu takkaa nyaaraan illee walitti muufan ilaala. Wayii jaalala laal mana keenya keessa namaa jira. Saree jira waata kan fakkaatu maaliif seeti jaalala keenya jechuudha laalummanni kinaan jaan barraati yaa Faatuma bar jaarsaa miti naan jaan bar jaarsaa miti kun ayyoodha kannaa rabbiisii kanneen naan jaan gaafa qaama walirraa inni qeensaan irraa jira niin jaaladha ammaan duraas Ameerikaa hojjetanii dhufne innaa jaalala keessa. Mee sii fi abbaa warraa keessan hedduu akka wal jaalattan naaf ibsitanii jirtan mee isin lamaan kun fuulduraaf maal karoorfattanii jirtan fuulduraaf? Laal gaafas guwanaaf inni kun gol fuunu akka aadaa teenyaatti fardaan wal fuuni. Amma immoo akka gartee dilana waa wajji turre jecha umrii tanaan
haareetti akkasi kaakunoo aruusa baranaan jiraamiti veeloo fi keenyekka akkasi kaakunoo hoteela adda addaa mootte kartoon faadheenekka akkasitti inninis hoota kayyatee anis veeloo fadhee akkasi piip jechaa baana kaa makiinaan akkasi yaadni qiyyan. Akkasii jechuu yaadni qiyyan. Yaadni qiyya akkasi. Mee biyya alaatiis akkaan dhageetti dheeyxaniidhaan dhagee akkamii dhugaadhaa biyya alaa dhaquun keessan kun eega dheeyxan boodoo waan haaree isin qunname maaltu faatu jirame yoo na ibsitan. Eegaa beeytee makiinaas akkuma harree busiimatti makiinaa dhibbaa jidam yaamnaan siin jee akkasii piip jennee haaree baana haalli biyya alaa taatu siimuu hin danda'u laalkaa gurjaaniin gud bareedaa jiruu bareeddu jiraanii dhufne laal waa hunda barree maqmaaqsa jetta tapha jetta asoosama jetta wannummaan hin barin jiru baacuu jetta firaadhiis kaa gudiin siin jee bar gud beestiin siin jee beest. Mee maqmaaqsa keessaa tokko yoo naa jettan maal isiniif fakkaata? Maqmaaqsa keessa haadha laali intala fuudhii jechuu afaan Ingiliziitiin. Look the mother intala fuudhi akkas kuno ifi ammas yes halaabiu hinaf ammas kuskuusni barreeqa kuno tana afaan baree kuno laala. Tana jechuudha. Ifi ammas salaamtaa guu walii kan nannagee ol gaafatan gartee how are you rabbi si are you tana afaan baree laala. Tole egaa addee Faaxumaa teenya gaafii fi deebii nu hojii godhuu keessaniin maqaa daawwattoota keenyaatiin guddaan isin galatoomfadha. Tole gaa isinis keen qiyumaa fandas keen qiyu. Galatoom. Haa egaa haadha warraa keessaniitii wajjin gaafii fi deebii godheetiin jira amma yeroon gama keetii jechuudha. Mee maqaa keessa yoo hin dogoggorre Kamaal Yuusufeedhaatiin dhagee maqaan keessan wayin dogoggore? Obboleessa kiyya siin naa baase maqaa kana. Warri kiyya haadhaa fi abbaan kiyya kanaa baase aan Abdallaa Sharaf Doontiiti. Abdallaa Sharaf Doontiiti? Abdallaa Sharaf Doontiiti. Tole gaamii Abdallaa keenya akkuma haati warraa keessan jettetti jireenyi mana keessanii mee walumaa galatti maal fakkaata gama keessanii? Akka isiin siyaasa hoytetti jaarsa biroo qabdi malee kun anaa miti. Hayi haadha warraa keetii miti jechuudha. Jaarsa biroo qabdi akka isiin si odeessitetti. Hayi inumaatu Ameerikaan dhagasiin jette eega kafiira dhaquun Ameerikaa dhaquu taate inumaatu bakka gawaanniidha namu wachuma bicaa jechuudha. Afiira wajji dhayineeti faranjii lama achi keessatti agarte. Ameerikuma kadheete seeteemi yasii fi noo baantu kanaas barattoota qabnaatii daree keessa isaan jalaa dhageesse obboleessa kiyya. Mee obbo Abdallaa keenya mee fuulduraaf maal karoorfattanii jirtan isin lamaan? Saboota fuulduraa baantaa mana kiyya fidee yoon si garsiise huccuuleen tiyya hundinuu harka takka takkan qabduu shamisni. Maaltu regaa antuutaan nyaate? Samaan antuun ni nyaata ni murti maasasa godhatti ni murti ibiddaan qabatti karabaattaa kiyya hundi walii hodditi koofiyaa godhattee uffatti footaa gootee uffatti tun jaartii dhaamee rabbii ishee mee tun jaartii dhaabboleessa kiyya naayimi gaa jaartii dhaatun. Isi jecha biyyaa bahuuf hin deemu. Waan biroo dhiisiiti obboleessa kiyya. Uummanni ganda keessaa nurraa jiraachuu dadhabanii haala jiru nu bilbilanii rabshaa dhiisaa yaa'ii dhiisaa nuun jaan. Fuula duraaf akkuma isin jettetti makiinaa 20 ol tarriseetiin naa beekaa jaartii tana ni niikaa. Ni niikaan fadhu kanaan barbaade. Kana jechuudha. Kanaan fadhee. Tole gaamii gama keessanii isin deebi'amee akka abbaa warraa keessanii jeefi yaanni isin naaqee kan itti wal faalleessee jira akkamiin ilaaltaati gama keetii waan kana? Saakun namichi maraataa mana sistariin geessa deeme akkamitti haayigaa ammaani inni waan na godha dhiisee akkanatti saatii lafa soon baafne waan inni akkana na godhe abaa maal namitaan? Ana maraataadha. Maali abbaa Ahmed? Ana maraataadha. Ana nageessaa mana misi. Waliin loliin agaameessi walla nuun qabdanii barisin. Maaliif walla? Bakka usnurraatis usnurraa ana maraataa jetti. Walla nuun qabdanii yaa maashina garaa udaan guddisu. Ana moo? Nyaataa isin naftaa. Goga. Eeqa uummataaf dabru uummanni Sudaan barisin laalu jira. Uummanni. Uummanni nu laalu jira. Uummanni Sudaan sagantaan kun uummataaf darbu jira isin maali akkana walolan? Illaa maa barata way jaartii seeteet way inni jaartii seete waan hin anfadhu hunda naa kanniti. Isin feetu ni kannaaf nu lameen waliif kanna. Waliif kanna. Way isin sirraa hin baasee ni galta. Abbaa Ahmed. Sirraa hin baasee. Anandandandeenka. Diraamaa jalqabaa irratti hirmaatte ni yaadatta diraamaa kami? Jalqaba irratti gaa nuti haa jennee kaameeraa dura kan itti dhaabbanne ni yaadadha. Olmool saamata 10 dura hiriyaa kiyya Sharmarqee Adam wajji ta'uudhaaf Mustaree Ahmad nam sadi taaneeti intervii afaan Oromoo jedhamuudhaan koomeedii deeqaa muraasaati. Kan reef daawwannee deebinee jirra. Achirratti yoo agarte fuulli keenyaa wakka ammaa kanaa miti. Jool akka dullachaa ta'e qadalage yookaan immoo akka abbaa ta'e qadalage achirra Sharmarqee ture. Kan intervii isaan godhaa ture.
achirratti yoo qalaaltu taate dura kaameeraa dura dhaabbachuun keenyaa fi kaameeraadhaaf keessummaadha turre yeroo san qaduraa san ijeetii. Egaa hawaasarraa hoo yaadni si ga'e fiidbaakiin yeroo sanitti argatte maal fakkaata? Fiidbaakiin intarviin san biyya alaatti distribuut katee nuti quban qabnu gammachumaaf yeroo saniif kan hojjanne itti beekamnaa yenneetiisii miti. Maaliif waan akkanaa kanan dalayne yaada juu sharmaarkee hin qabfide. Dalayne akka tasaatti teknooloojiin ammaan tani YouTube fi FB fi wanni akkanaa kun hin babal'anne ture yeroo sanitti. Kana siibaa namni gaawaa teknooloojii nurra daran faxina ta'e fuudheeti kan YouTube irra kaa'ee ture. Warra alaa obboleeyyanuma keenya fa'aa ilmaanuma adiiraa ilmaan eessumaa fa'aadha achirraa bilbilaa boo waan bareeda jirta waan jaanii hoggaanu himan lakkaakaniinis ni jira akkasii galee. Waanuma akka laaftuu dalayne tanaan akkanatti yoo namni hedduu biyya alaarraa hoggaa jaan beeyta nu biratti maqaa guddaadha qaba. Warri alaa dalagaa xiqqoo tanaaf akkanatti kan nu barbaade maaliyyaa tanarra wayyaa yoo dalayne namni hedduun nu dinqisiifata. Aartii teenyaafis waan guddaa gumaachinaa yaada jirurraa san bu'uura kan oofte. Egaa tafaaruu ibsitee jirta. Tattaqoma tamtanaan aggamu booda siifida. Mee yeroo baay'ee aartiin Oromoodha. Gama aartiitiin sadarkaa irra barbaachisu irra hin geenye. Fakkeenyaaf hawaasa miiliyoona 40f aartiin dalagamu gahaadha jettee yaadda. Kana rakkinni isaa maali? Furmaanni maal ta'uu qaba? Kun hedduu laaftuudha. Maaliif seete roga aartiidhaatiin gaafa zamana afran qalloo san jechuu dandeessa bakka aartiin ni jira. Hojiin bareedduun gaafas ni jirti jettee amanuu dandeenya. Har lamaan amma rakkoon kan jirtu. Hawaasni bal'aan ilaalcha aartiidhaaf qabu gabbu'aa ta'uu hawaasni. Bulchiinsinis yookaan immoo mootummaanis ilaalcha aartiidhaaf qabu gabbuu rakkoo lama. Hawaasni akkamitti ilaalcha aartiidhaaf qabu gabbu'aadhaa yoo kanaan jettu taate aartii hoggaa jaan sirba qofa itti fakkaata. Namni keenya hedduun sirba zamana dur kan aartistoonni keenya beekamuun irratti hirmaataa ture. San qofa isaan keessa kan jiru. Wanni biraa aartii taatee hawaasa keenyatti mul'achuu dhabuudha. Tokko kana dhibdeen. Lammaffaa irratti aartummaan sanuu hawaasni bifa akkamiitiin argachuu danda'a. TV jala qofa taa'eeti uummanni kun aartiidhaan wajji kan wal qunnamuu danda'u. Haalli qilleensaa kan aartii babal'isuu danda'u. Hawaasni aartii keessatti hirmaatee aartiin akkana jee kan itti ibsuu fi irratti hirmaachuu danda'u haalli mijaawaa dhabuu isaatiin. Karaa mootummaatiin hoggaa dhufte bifa akkamiitiin namoota dandeettii aartiidhaa qaban kan kumaatamaan lakkaa'aman naannoo adda addaa keessa jiraachuu malan manni haa himu nama hedduminaan jiru jechuudha. Maaliif caata akka jalatti namoonni kun gurmaawanii aartii fi dandeettii muuxannoolee duraan qaban dhaloota ammaa kana maaliif hin dhaalchisne? Iskandareen irraa aartii dhaalee itti namurraa hin dhaalle. Just filmuma gaafa nuti ijoollee hojjan laalaa turre warra biyya alaati amma fakkeenya kanaati jechuun hin danda'a afaan guuttadhee. Maaliif warri na duraa wanni irratti hirmaachuu turan filmii miti kaa. Sirba qofa yoo halaaltu taate irratti hedduun jechuudha. Filmiin afaan Oromoodhaa zafarstaan kan ilaale Eelaa. Filmii Eelaadhaati. Filmii afaan Oromoodhaatiif dura anaaf akka nama tokkotti kabiraa jiraachuu ni malata. Garuu akka nama tokkotti Eelaadha kan ilaale san booda tokko lama sadii lakkoo isaan hanga shanii. Amma alhamdulillah xiqqoo ol siinee jira. Daran haranaa akka seenuu wanni nu godhe tokko kana. Aartiin maaliif hin furamne? Keessaafuu amma loqoda waan jirurratti harargeedhaan muuviin dalagame yookaan filmiin dalagame kami yoo itti ammaan tan sarcha qabuutu taate hin agartu barbaaddu. Dura tarkaanfiin godhuu qabnu loqoda keenyaan loqoda harargeedhaatiin wal qoqqoodiinsaa miti akka harargeedhatti eejii amma nuti keessa jirru kanaan urmii dargaggummaa amma keessa jirru kanaan wanni dalagame ni jira hin jiru nuti jechuu dandeenya afaan guuttannee sani ammaan tana maaliif dalaguu ni danda'amaa takka hawaasa keenya garsiisuudhaaf dura afaan kanaan takka lama sadii afur jennee waan kana godhuu jirru. Gizee waan kana goonu hoo fadhiidhaan aboo kashara wanni qabdu ni jira fidi kaan guruppiin teenya wali baasuudhaan deeggarsa tokko malee aartii kana guddisuudhaa fi hawaasni bal'aan harargee keessa jiru afaan isaatiin filmiilee akkasumas koomeediilee diraamaalee gaggabaabaa daawwachuu qaban fadhii jiruurraa qofa beeke.
humna jirtu dandeettii jirtu sammuu jirtu tanaan ammallee gahaa miti aliif jennee jalqabne malee hanga zaadhaatti ganaan deemne tanaafuu aartiidhaaf ilaalchi jiru hedduu hawaasa keenya bira gabbu'aadha barsiisuu irra ka jirru amma tarkaanfii duraarra waan jirruuf. Qaama nagayaa kan namni hedduun argu namni kun naafa ta'ee jira namni kun baradoo ta'ee jira yookaan immoo du'ee jira hottaan hojii awwaalaa hambayyoo yooni kan hin joote eenyu halfeena kasi awwaalu fakkeeffadhu. Na dhagee gooftaa koo. Galgaluu qaamni kee qabbanaawee fedhiin ta'e duute naan jecha afaan keetti raaboon sammuun tola doomte malee ani maawardiin jijjiirama takka illee hin fedhe. Garuu namni jiruun itti dallante waan fedhe haasawate afaan bane. Garuu waan ta'uu fi waan hin taaneef fedhii goggoyduudhaaf jecha nama dallanii sammuu isaa jiru sitti hin fakkaata. Maal akkana fakkaatu na gaafachuu jirta? Eegaa naa eegi maal akkana fakkaatu naa eegi haa. Eega fuudhee booda filannoo isaatti hangate doofaa. Galgala kanaan na kofalchiistee jirta. Dhugaa naa yoo barbaadde jaalalaan si qabu irraa kan ka'ee fi kabajaan si qabuuf malee akkasumatti illee sodaa rabbiitiif deebisee ammas ni kaan sodaa rabbiitii jee kaniin kabajaa jiru namaa keetii kana xurii qeensi jiraattuun isaa beekuufis garuu deeqaa shan akkanatti fudhanneen si hima. Godha haa dhiiraatu godha gooteen agarsiisuu afaaniin haasawuu miti. Amma dhibummaa jifurtu konkolaataan afaan dandeessaa? Tasgabbaa'e. Gaafa ati tasgabbaa'u baratteen taa'ee seerjaa haasawaa. Kanaas waan nagoo isaa akka teessee na hojii haasawutti barbaadee osoo hin ta'in maraatummaa kan sirraa mul'attu siif mirkaneessuudhaa fi maraattuu akka taate siimuu barbaadeeti.